Hoogganaaf abbaan qabeenyaa barruu fi gaazexeessaan Tamasgan barruu gaazexaa isaa torbaniin gabaarra oolu irratti itti aantuun kantiibaa magaalaa Finfinnee kan taate Aadde Adaanech Abebe qarshii maddi isaa hin beekamne miiliyoona 40 baankii isheerraa qabdi jedhee barreessuun onkoloolessa 4 to'annoo jala oolee kan ture onkoloolessa 5 ganama gallakkifamee jira. Kanuma hordofuun waloon Lataa Qana'ii Itoophiyaa mirgini wal caala gaazexeessummaan wal caala sagaliinis wal caala jechuun ilaalcha Itoophiyaan gaazexeessaa Oromoo Mallasaa Dirribsaa kan ji'a 3 fidhaa jiruu fi gaazexeessaa Itoophiyaa Tamasganiif qabdu wal madaalchisee jira. Guutuu oduu kanaa waan dhaggeeffatamuu qabuuf qindeeffannee jirra. Waajjirri ABO gullallee onkoloolessa 4 uummataaf banaa ta'ee ture turtii sa'aatii 4 booda poolisootaan cufamuun gabaafamee jira. Guutuu oduu kana qindeeffannee jirra, hanga xumuratti nu waliin tura. Harka fuuni hordoftootaa fi maatiiwwan Oromiyaa Magaazin bakka jirtan maratti nagaan kusnaa qaqqabu jecha odeeffannoo guyyaa har'aa qindeeffadhee qabadhee dhiyaadheen jira. Hanga xumura qophii kanaatti viidiyoo kana laayik share gochuutiin warreen chaanaalii keenya Oromiyaa Magaazin sabskiraayib goon immoo sabskiraayib gochuutiin akka nu waliin turtan isin affeera. Hoogganaaf abbaan qabeenyaa barruu fi gaazexeessaan Tamasgan barruu gaazexaa isaa torbaniin gabaarra oolu irratti itti aantuun kantiibaa magaalaa Finfinnee kan taate Aadde Adaanech Abebeen qarshii maddi isaa hin beekamne miiliyoona 40 herrega baankii isheerraa qabdi jedhee barreessee onkoloolessa 4 to'annoo jala oolfamuun erga hidhamee booda turtii sa'aatii 24 keessatti guyyaa kaleessaa onkoloolessa 5 mana hidhaatii gadhiifamee jira. Akka gaazexeessaan Tamasgan jedhuttis onkoloolessa 4 poolisoonni 8 gara waajjira isaa to'annoo jala isa oolchuuf yeroo deemanitti inni waajjira waan hin turreef namoonni isa duukaa hojjetan bilbilaan dhimmicha akka itti himan dubbata. Innis poolisoota to'annoo jala isa oolchuuf dhufan duukaa bilbilaan erga dubbatee booda ofii isaa poolisoota isa qabuuf gara waajjira isaa deeman bira deemuun konkolaataa isaaniitiin gara Koomishinii Poolisii Finfinneetti akka geessan dubbatee jira. Kanuma hordofuun waloon Lataa Qana'ii Itoophiyaa mirgini wal caala gaazexeessummaan wal caala sagaliinis wal caala jechuun ilaalcha Itoophiyaan gaazexeessaa Oromoo Mallasaa Dirribsaa fi gaazexeessaa Itoophiyaa Tamasganiif qabdu wal madaalchisee jira. Gaazexeessaan Tamasgan Dassaalany jedhamu barruu fi jedhamu irratti herrega baankii Aadde Adaanech Abebe irratti qarshii miiliyoona 40 maddi isaa hin beekamne argame jechuu maxxansa jedha Lataa Qana'ii. Garuu yeroo sanatti gareen tokko kahuun kun sirrii miti maqaa balleessaadha jechuun herrega baankii Aadde Adaanech Abebe kan ji'oota 4 duraa gadi yaasuun maxxansan. Akkuma Tamasgan hidhameen gareen tokko immoo Itoophiyaan baddi diigamuu isheetti namni kun hatattamaan hin hiikamu taanaan abdii nuti jijjiirama Itoophiyaa irraa qabnu ni dhuma jedhan maalree akkuma jedhan ta'eef Tamasganis gallakkifamee jedha waloon Lataa Qana'ii. Gaazexeessaa Oromoo Mallasaa Dirribsaa ji'a 3 dura qabamee hidhamee manni murtii dhimmicha erga laalee booda mirga wabii qarshii 3,000 eegee fi gad haa lakkifamu jedhe. Qarshiin mirgi wabiis erga kafalamee fi booda hidhaarraa baasuu didan dubbiin gara darbee gaazexeessaa Mallasaa Dirribsaa hanga ammaa hidhaatti dararamaa jira. Herregni baankii isaas ugguramuun haati manaa isaa kiraa manaa illee kan kafalattu dhabdee jirti jedha Lataa Qana'ii. Xumura irrattis waloon Lataa Qana'ii Itoophiyaa mirgi wal caala gaazexeessummaan wal caala sagaliinis wal caala jechuun barruu isaa goolabee jira. Gama biraatiin immoo onkoloolessa 4 waajjirri ABO gullallee uummataaf banaa ta'ee ture turtii sa'aatii 4 booda poolisootaan cufamee jira. Waajjirri ABO hagayya 1 bara 2020 irraa eegalee kan cufamee ture yoo ta'u onkoloolessa 4 waaree booda irraa kaasee poolisoonni waajjiricha eegaa turan gallakkisanii deemanii turani. Kanuma hordofuun qeerroon bilisummaa Oromoo fi jiraattonni magaalaa Finfinnee waajjira baatii 2 oliif cufamee ture deemanii haala jiru ilaaluun hojii idilee jalqabuuf yeroo jedhanitti galgaluma onkoloolessa 4 humni poolisii magaalaa Finfinnee kan dura waajjiricha dhiisanii bahan deebi'anii dhaquun namni tokkollee akka galuu hin dandeenye beeksisuun deebi'anii balbala irra buufatanii eeguu jalqabanii. Waajjirichis hanga ammaa cufamee jira. Hordoftootaa fi maatiiwwan Oromiyaa Magaazin odeeffannoon ammaaf isiniif qabadhee dhiyaadhe kana fakkaata ture. Hanga xumuraatti na duukaa ta'uu keessaniif galatoomaa isin jecha odeeffannoo biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.